si eegaa iddootti na dhaabdee otuu reesinaafuu innata na biyyaadhee akkasitti naafuu garaan koo nagaadhee erga na dhaabdee. Desi eegaa iddootti na dhaabdee otuu reesinaafuu innata na biyyaadhee akkasitti naafuu garaan koo nagaadhee erga na dhaabdee. Eenyuuf hin galle Yesus Kiristoosiif galannaa ta'u jaallatamtoota ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa inni beekumsa namaa gararraa inni yaada namaa gararraa foon keessanii wajjin lubbuu keessanii wajjin hafuura keessanii wajjin maqaa Yesus Kiristoosiin isinii wajjin haa ta'u. Arras jaalala Waaqayyoo ta'e Waaqayyo lubbuun nu jiraachise fedha isaa taanaan dubbii isaa waliin akka hirmaannuuf ayyaana arganne milkoofne carraa guddaa eenyuyyuu argachuu hin dandeenye arganne fuula Waaqayyoo dura jirra gammadaa baga gammadaan kun eenyuyyuu carraa argachuu hin dandeenyedha. Waaqayyo ayyaana isaatiin jaalala isaatiin qindeesse qopheesse siif anaaf kan inni nuuf kennedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Egaa akkuma beekamu ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoon inni barreesse walii wajjin ilaalaa jirra. Kutaa tokkotti haga 6tti walii wajjin ilaalleerra. Isa kana teellaa deebi'ee isin yaadachiisu fuula YouTube kooti Seek and Dwell in Jesus /Ergaa Ayyaanaa jettanii YouTube korra yoo galtan argachuu dandeessu. Seek and Dwell in Jesus. Seek and Dwell in Jesus /Ergaa Ayyaanaa jettanii YouTube irratti yoo barreessitan barsiisa ergaa gara Efesoon kutaa 1 haga 6tti barsiisota kan biraallee barumsoota kan biraallee achirraa argachuu dandeessu. Gooftaan maccaasinaa eebbisu. Egaa har'a kutaa 7ffaa waliin ilaalla. Kutaa 6ffaa keessatti isin yaadachiisuudhaaf xiqqeessee isin yaadachiisuudhaaf kutaa 6ffaa keessatti akka ta'utti jiraachuu waamicha keenya keessatti akka ta'utti jiraachuu kan jedhu irratti dubbanne. Akka ta'utti jiraachuu jechuun the lives that balance our calling jenne waamicha keenyaan jireenya madaalu jiraachuu yaada Waaqayyo nuuf qabuun jireenya madaalu jiraachuu karoora Waaqayyo nuuf qabuun kaayyoo Waaqayyo nuuf qabuun jireenya madaalu jiraachuu jenne maal jechuudha jechuun jenne akka ta'utti jiraachuu jechuun waamicha keenyaan kan madaalu akeekaaf yaada Waaqayyo nuuf qabuun kan madaalu jireenya Waaqayyoon gammachiisu jireenya walii keenyaaf fakkeenyaaf barumsa ta'u walii keenya dhaabuuf ijaaruu walitti qabuu kan danda'u jireenya sana jiraachuu jechuun akka ta'utti jiraachuudha jenna. Yesus Kiristoosiif galannaa ta'u. Isa kana ilaalaa turre egaa walii wajjin jiraachuudhaaf Phaawulos ulaagaalee 7 kaa'e. Ulaagaan 7 kaa'e kun kiristaanonni walii wajjin jiraachuudhaaf akka qaama Kiristoositti yookaan akka bu'aa dhagnaa tokkotti walii wajjin jiraachuudhaaf wanta isaanirraa eegamu 7 walii wajjin dubbanne yeroo darbe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaan kana irratti hundoofnee togaa dhuma irratti maal jenne jaalalaan tokkummaa hafuura qulqulluu eegaa kan jedhu irratti dubbanne. Tokkummaa hafuura qulqulluu eeguun egaa yoo jaalalli jiraateedha kan jedhutti dhufne. Har'a immoo maaliin baranna kanatti fufee waan jiruuf ani kutaa sadhumaa dubbadhe 6ffaa keessa. Har'a immoo kennaa ayyaanaa dhagna tokko guddisu yookaan ijaaru kan jedhu. Kennaa ayyaanaa dhagna tokko guddisu yookaan ijaaru jedhu irratti dubbadhe. Egaa warri Efesoon jireenya kiristaanota har'a jiraniif moodeliidha. Maaliif moodelii ta'anii? Tokkoffaa irratti warri Efesoon saba Israa'el keessa warra jiraatan miti. Qomoo addaati. Qomoo waamaman, qomoo filataman keessa hin turre. Kanaaf jireenya keenya wajjin, har'a keenya wajjin kaleessoon isaanii wal fakkaata ture.
Lammaffaarratti sabni kun waan amanuu hin beeku ture, waan qabatu waan amanuu garatti adeemu hin beeku, jireenya burjaaja'aa jiraata ture. Akkuma keenya sagaleen Waaqayyoo Phexros ergaa isaa keessatti yeroo barreessu akka hoolota karaarraa kaatanii burjaaja'aa turtan amma garuu gara tiksee keessanii fayyisaa keessanitti deebitaniitu sanni jedhu nuyi burjaaja'oo turre. Warri Efesoonis akkuma kana turan. Lammaffaarra sadaffaarratti warra Efesooniin barumsa enlightenmentii keessa isaan galchu, jireenya hafuuraatti gara Waaqayyootti ol isaan fuudhu, gara Kiristoositti ol isaan fuudhu isaan barsiise Phaawulos. Kadhannaa kana isaaniif kadhate. Nuunis jireenyi keenya har'aa borii enlightenmentii hafuuraa keessa galuu danda'utu irra jiraata. Ol fuudhamuu, hafuura Waaqayyoo keessa galuu, haala keessaa ba'u, burjaajii keessaa ba'u, jireenya waliinaa warrukutaa burjaajaa kun muka raafamu natti fakkaata jechuu keessaa ba'anii waan argamuu nurra jiru arguu ilaaluu danda'u, adda baasne qalbeeffachuu danda'u. Enlightenment stage by the help of Holy Spirit achi keessa galu. Inni lammaffaan enablement stage. Arfaffaarratti warri Efesoon enablement stage keessa galuga. Boqonnaa tokko haga sadiitti kan nuti ilaalle enlightenment stage keessa akka isaan galaniif Phaawulos Waaqayyoon isaaniif kadhate isaan barsiise. Boqonnaa afurii kaasne amma boqonnaa ja'aattammoo enablement stage dha kan inni isaan barsiisu. Wookii adda addaatu jira, adeemsa adda addaatu jira. Adeemsa gara qalbii jijjiirannaa, gara beekumsaatti dhufu, adeemsa gara jireenya hafuuraatti dhufu, adeemsa gara beekumsaatti dhufu, adeemsa gara moo'ichaatti dhufu jedheetu Phaawulos dabalee daddabalee isaan barsiisa. Kanaaf jireenyi warra Efesoon kiristaanota har'aaf jireenya moodeliidha jedhe. Keessumaa jentaayilsii warri taane warri saba Israa'eliin ta'in gara Waaqayyootti deebine fayyina arganne sun akkana jedhe sagaleen Waaqayyoo, ati muka ejersaa isa qe'ee keessaa hin turre, ati muka ejersaa isa bakkee keessaa, isa lafa onaa keessaa, isa jaldeessi irra buufatu, isa bineensi irra buufatu, aduudhaaf roobni itti ol jijjiiree yeroo hundumaa gogee cooligu sana ija akka gaariitti kan hin godhanne, kan eegdoo hin qabne turte. Amma garuu fayyisaan kee, gooftaan kee, fureen kee, Waaqayyoon kee lafa onaa keessaa, lafa badii keessaa, lafa gadadoo keessaa si fide, ejersa isa mana keessaa, isa qe'ee keessaa godhe itti maxxansee si dhaabe jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Therefore warra Efesooniif inni barreeffame anaaf siif kan barreeffamedha. Kanaaf enablement stage keessa jirra gaamma. Ga'umsaan ga'u, dandeessisu, jabeessu, cimsu maaliif moo'ichaaf dhaabu jechuudha. Moo'ichaaf dhaabu keessatti egaa jireenyi kiristiyaanaa kennaa ayyaana Waaqayyoo argachuu danda'utu irra jiraataa jedha Phaawulos. Kennaa ayyaana Waaqayyoo. Dheengaddaa gaafa roobii kan nuti waliin ilaalle akka ta'utti jiraachuudhaaf ayyaana nu barbaachisa. Nan dubbisa egaa boqonnaa afur Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 7 kaasee sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqaatti yeroo ol ba'e booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kennee hin jedha. Ammas ol ba'e yemmuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf. Listen carefully. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ulfina ofii isaatiin guutuudhaaf. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaaniitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaan hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beeku namoota ga'an taanee guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'ee miti ta'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu
warra qilleensa barsiisa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Lakkoofsa 15 kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isaa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti ni guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi in guddata. Ameen. Jaalalaanis of cimsa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagaleen Waaqayyo baay'ee sagalee ajaa'ibsiisaadha. Sagaleen Waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba yeroo jenneen dubbifamu. Wama salphaa nutti fakkaata miti. Dhugaa mudaa hin qabne dhugaa sirrii sagaleen Waaqayyo dhuguma humna hojjetu kan of keessaa qabudha. Waan ajaa'ibsiisaa kaleessa dubbistanii har'a dubbistanii bor haara maqaan isaa ulfaatu. Baay'ee sagalee nama ajaa'ibsiisa. Anarra waa'ee kennaa hafuuraan dubbadha miti. Kennaan hafuuraa garuu maaliif akka inni kenname dubbadha. Waaqayyo immoo na gargaara. Ayyaana isaa naaf baay'isa. Isin immoo akkasin na qalbeeffattaniif inni Liidiyaadhaaf qalbii ishee bane qalbii keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin waka godhee isiniif haa banu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa akkuma dubbadhe egaa kutaa 6ffaa keessatti akka walii wajjiniin ilaalle jaalalaan tokkummaa hafuuraa cimsaa tokkummaa hafuuraa eegaa jedha sagaleen Waaqayyo. Tokkummaan yookaan unity ni jennu qaama tokko guutuu qaama ta'e tokko ijaaruudhaaf barbaachisa. Maaltu tokkummaan? Tokkummaan qaama guutuu ijaaruudhaaf. Qaama mataa qabu, qaama harka qabu, qaama laphee qabu, qaama miila qabu, qaama socho'uu danda'u, qaama qabuu danda'u, qaama fiiguu danda'u, qaama darbuu danda'u, qaama hojjechuu danda'u, qaama dubbatee dhageessisuu danda'u, qaama dhaggeeffatee qalbeeffachuu danda'u, qaama guutuu uumuudhaaf maaltu barbaachisa jedha sagaleen Waaqayyo? Tokkummaa, unity tu barbaachisa jedha. Yeroo darbe akkuma dubbadhu waa'ee tokkummaan dubbadha har'a jedhee isinitti meera. Tokkummaan egaa nama ga'aa ta'uudhaaf, nama guutuu ta'uudhaaf, nama seelkoo hin qabne, nama mudaa hin qabne, nama hirroo hin qabne ta'uudhaaf tokkummaa qaama dhagna guutuu qabu ijaaruu barbaachisa. Afaan Oromoon isin barsiisa. Bu'aa dhagnaa jechuun maal jechuudha? Bu'aa dhagnaa jechuun just part of the body jechuudha. Harka, ija, gurra, funyaan, miila isaan kun bu'aa dhagnaa jedhamu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Buusaa jechuun ammoo joint jechuudha. Joint that connects buusaa qaama. Bu'aa qaamaa kan walitti qabu egaa bu'aa qaamaa kan walitti qabu buusaadha. Buusaa jechuun joint jechuudha. Jointiin bu'aa dhagnaasa tokkoof bu'aa dhagnaasa tokko walitti qabeetu akka wal qabatu godha. Fakkeenyaaf saggoon koo kun harka koo wajjiniin wal qabachuudhaaf addana kanarra bu'aan jira. Bu'aan kun egaa bu'aanni kuniif bu'aanni kun kan isaan ittiin wal qabatan buusaa isa gidduu kana jiruudhaan. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hirreen kunii fi harki kun kan isaan wal qabatan ciqilee kanarra buusaa jiruudhaan. Kanaaf afaan Oromoo barachaa jirra isinitti meera. Afaan Oromoo bu'aa dhagnaa jechuun parts of the body billiitis afaan Amaaraan jedhamu. Buusaa jechuun ammoo joint kan walitti qabu qaamaaf qaama kan walitti qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha egaa? Dameen tokko hundee isaatti qabachuudhaaf buusaa qabachuu isa barbaachisa. Baalli dameetti qabatee guddachuudhaaf buusaa isa barbaachisa. Joint isa barbaachisa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergaan koo hundumaa kan walitti qabatudha jedhee isinitti meera. Warra siyaasaa fi warra afaan Oromootii fi warra amantii fi hundumaa sadarkaa biyyaatti dubbachaa jira malee sadarkaa waldaatti dubbachaa jiru. Kanaaf isinis sammuu biyyoolessaa qabaadhaan dhaggeeffadha. Egaa akkuma nama jedhe bu'aan qaama tokko bu'aa qaama tokko wajjin kan inni wal qabatu buusaa qaamaatiin. Akkuma kana biyyi tokko keessumaa biyyi keenya biyyi Itoophiyaa
biyya taate kan isheen dhaabachuu dandeessu yoo uummanni kibbaa uummata Oromoo wajjin wal qabachuu danda'an, uummanni Oromoo uummata Tigree uummata Amaaraa wajjin wal qabachuu danda'an, uummanni Sumaalii uummata Hararii wajjin wal qabachuu danda'an, uummanni Beneeshaangul uummata Oromoo wajjin yoo wal qabachuu danda'e, biyyi qaama tokko taate, dhagna tokko taate, biyya tokko taate dhaabachuu dandeessi. Har'a yeroo waa'ee biyyaa dubbannu Itoophiyaa yaaduu danda'u nurra jiraata. Keessumaa siyaasaan adda adda ta'uu dandeenya, qomoodhaan adda adda ta'uu dandeenya, afaaniin ilaalchaan adda adda ta'uu dandeenya. Biyyaan garuu tokko yeroo taanu fakkeenyaaf waa'ee bu'aa dhagnaa yeroo dubbadhu maaltu keessa kootti dhaga'ama? Waa'ee hidhaa laga Abbaayitu keessa kootti dhaga'ama. Hidhaa laga Abbaay siyaasaan adda adda ta'uu dandeenya, ilaalchaan adda adda ta'uu dandeenya, naannoodhaan adda adda ta'uu dandeenya. Hidhaan Abbaay garuu guutummaa keenyaaf faayidaa waan kennuuf akka buusaatti nu fayyada. Akka buusaatti nu fayyada. Maaliif uummata hundumaa walitti qabee hirree tokkoon, yaada tokkoon, garaa tokkoon, ejjennoo tokkoon dhaabatanii diina alaa nutti dhufu, ilaalcha alaa nutti dhufu, waraansa alaa nutti dhufu hundumaa uummanni walii wajjiniin dhaabatee falmuu dura dhaabachuu danda'a. Yaa Oromoo, guddinni kee guddina warra kaan irraan ala deemuu hin danda'u. Jabinni kee jabina warra kaan irraan ala deemuu hin danda'u. Eenyuyyuu akka uummataa takka qomooti si kabajuu, si ulfeessu, hiree keef ga'ee kee si eeguu, siif qindeessuu danda'utu irra jiraata. Atis kan nama akkuma kana kabajuu danda'u irra jiraata. Wangeelli akkana jedha, namaaf namni akka sii godhu waan ati barbaadu hundumaa atis namaaf godhii jedha. Waan nuuf barbaachisu namaafis yeroo goonu qaamni keenya, ilaalchi keenya, adeemsi keenya jaraajuu walitti hidhamaa deema. Gara tokkummaatti dhufna, gara jaalalaatti dhufna. Oromoon jaalalaaf tokkummaan qabu jechuu koo miti. Daarii dhaabannee ilaaluu hin qabnu. Har'a warri kaan qofti waa'ee laga Abbaay akka waan isaan ilaallatu xinnan keenya afaan qabatee dhaabatee, daarii qabatee dhaabatee ilaaluun irra hin jiraatu. Kana goona taanaan you are wrong. Dogoggora guddaa keessa jirra. Yeroo baay'ee isaan nu dursanii dubbatanii, isaan nu dursanii hojjetanii, isaan nu dursanii falmanii teellaa kaanee hoo jennee iyyina taanaan. That is our weakness, brother. Dogoggora keenya dadhabina keenya nuti. Dursinee waltajjiirra dhaabachuu danda'u nurra jiraata. Dursinee carraa argachuun nurra jiraata. Maaliif Dookter Abiyyi Habashaa qofa waamee mana masaraa mootummaa keessaa sirbisiisa jedhu? Maaf hin dhanneeti? Maaf hin galmoofneeti? Maaf hin argamneeti? Manaa dhufanii gototanii si baasuu sirra jiraata. Hirmaannaa keenya, ga'ee keenya nuti dabarsee kennaa jira. Tokkummaa keessaa achi baasuu waan barbaannuuf. Hirmaannaa keessaa achi baasuu waan barbaannuuf. Kan keenya fe'amee akka inni mana nuu dhufu barbaanna taanaan no. Fe'amee wanti mana sii dhufu hin jiru. Harreetti fe'amee, fardatti fe'amee wanti mana sii dhufu hin jiru. Dorgomii dura dhaabadhu. Be on the front line. On the front line. Front line irra hiriirree yeroo namni dubbatu ga'ee keenya dubbachuu, yeroo namni hojjetu ga'ee keenya hojjechuutu nurra jiraata. Akkasi dubbiin teellaatti of harkisnee teellaatti nu hambisan jechuun qabnu. Teellaa of dhaabnee teellaa nu dhaaban jechuun qabnu. Teellaatti of harkifnee nu dagatan nu irraanfatan jechuun qabnu. Be smart. Be smart. Be on the front line. Kana dhaabannee, dubbannee, falmannee, hojjannee argamuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf egaa hidhaan Abbaay buusaadha. Oromoo laallata, Tigree laallata, Amaara laallata, Kibba laallata, Sumaalee laallata, Benishaangul laallata, Gambeellaa laallata, hunduma laallata. Because Itoophiyaan Itoophiyaa ta'uu kan dandeessu qaamni kun yoo walitti dhufanii jointiidhaan walitti maxxananidha. Walitti maxxanu waa'ee biyyaan dubbadhaa, waa'ee siyaasaan dubbadhaa, waa'ee amantiin dubbadha malee waa'ee waldaan dubbachaa jira mitan. Guutummaa biyyattii keessa namoota jirtaniif an ergaa isiniif dabarsaa jira. Kiristoosin lallaba. Kanaan fayyuu hin dandeessu taanaan dhidhima keessa jirta. Dhidhima keessa, boolla keessa, callabboo keessa jirta. Inni biyya keenya biyya godhu, inni saba keenya saba godhus isa kana. Full stop. Isa kana. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kennaan ayyaana Waaqayyoo maaliif kenname? Isa jedhu irratti an dubbadha. Sagaleen Waaqayyoo lakkoofsa 6 irratti baay'ee waan dinqisiisaa tokko dubbata. Akkana jedha. Baannoo lakkoofsa 6 irratti nan dubbisa. Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaa irra jira. Waan hundumaan inni hojjeta. Iddoo hundumaas jira jedha. Eenyu Waaqayyo. Egaa
Waaqayyo tokkicha yeroo jedhu abbaan ilmi hafuurri qulqulluun isaan tokkicha. Wayinii hurruubaa isaarraa kutta. Hurruubaan wayinii tokko ija tokko qaba miti, ija baay'ee qaba. Waaqayyo tokkicha yeroo jennu abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuu keenya malee isaan kan hin ignoorii gochuu keenya miti. Seera uumamaa yoo ta'e dubbistan boqonnaa tokkorraati kottaa jedhe Waaqayyo nama akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti uumnaa jedhe Waaqayyo. Eenyudhaan jedhe? Ergamootaan hin jenne Waaqayyo. Ergamootaan hin jenne. Isa bishaan irra jiru Holy Spiritidhaan, isa Waaqayyo bira jiru ilma isaatiin kottaa jedhe Waaqayyo. Akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhe. Asirratti egaa inni tokkicha jedha. Waaqayyo tokko, amantiin tokko. Waaqayyo tokko taanaan amantiin tokko. Cuuphaan tokko jedha. Inni waan hundumaa tokko godhe kun anaaf siin tokko godhe. Qaama tokko nu godhe. Biyya keenya tokko godhe. Lammii keenya saba keenya walitti ijaaree walitti maxxansee jointiidhaan walitti fidee tokko godhe. Afaan adda addaan qabnu jechuu miti. Yeroo darbe dubbadheera. It's not Amharic language that unify us. Amaariffa miti kan tokko nu godhu. Amaariffa miti kan tokko nu godhu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu inni nuti irra jiraannu jaalalaan yeroo walitti dhuftu. Amanamummaadhaan yeroo walitti dhuftu. Wal hammachuudhaan, wal qabachuudhaan, wal jaallachuudhaan yeroo walitti dhuftu tokko taati jechuudha. Qaamni buusaan adda addaa egaa Oromiyaan buusaa tokkodha. Amaarri buusaa tokko, Tigreen buusaa tokko, warri Kibbaa buusaa tokko, Sumaaleen buusaa tokko. Isaan kun hundumtuu walitti ijaaramanii qaama tokko, biyya tokko uumu. The same way harki, miilli, iji, gurri, funyaan, garaan, duddi hundumtuu walitti dhufanii qaama tokko uuman. Waldaa kiristaanaa keessattis akkuma kana. Qaama Kiristoos, dhagna Kiristoos isheen taate waldaan kiristaanaa iddoo adda addaatii amantoota dhufaniin walitti qabamte, jointii hafuurri qulqulluun uumuun walitti qabamte, dhagna Yesuusitti gammadu, qaama Yesuus mataa ta'ettiin ulfaatu tokko uumti jechuudha. Uummata keenyaaf kan fayyadu tokkummaadha. Biyya keenyaaf kan fayyadu tokkummaadha. Waldaa kiristaanaa qofa miti. Waaqayyo biyya irrattis tokkummaa barbaada. Biyya irratti Israa'el qofa irratti miti, Itoophiyaa irratti Waaqayyo tokkummaa barbaada. Uummanni Itoophiyaa gaafa yaada tokko, garaa tokko qabaatan, kaayyoo tokko, jaalala tokko yeroo qabaatan, Waaqayyo gooftaan maccaa karaa hundumaa gargaaruudhaan biyya kana tiraansfoormii gochuudhaaf reediidha Waaqayyo. Tokkummaa kana eenyutu kenna? Ayyaana Waaqayyootu kenna. 8 isin fide lakkoofsa 8 irraa Efesoon 4:8 irraa akkana jedha. Isuma gadi bu'e sanatu Yesuus isuma gadi bu'e sanatu Waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isa gadi bu'eetu, isa gadi of deebisetu, isa hamma bifa garbaa uffachuutti gadi of qabe sanatu maal godhe jedha? Ol bantiiwwan Waaqaa gararraa hundumaatti jedha. Bantiiwwan Waaqaa gararraa hundumaatti maal godhe? Ol ba'e. Ol ba'uunsaa maaliif jedha? Baay'ee kan namatti tolu akkana jedha. Ol ba'e maaliif ol ba'e jedha? Bantiiwwan Waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf. Sirriitti na dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos inni akka malee gadi bu'e sun bantiiwwan Waaqaa gararraatti kan inni ol ba'eef Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf. Maal jechuudha kana jechuun? Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 28 irraa yoo dubbistan guyyaa isa dhumaatti yeroo ol ba'uuf jedhu bartoota isaan akkana jedhe. Egaa aga handaara biyya lafaatti deemaa, misraachoo wangeelaa namoota hundumaatti lallabaa. By the way, hanga handaara biyya lafaatti deemaa miishin isa jedhu bartoonni baay'een irraanfatanii turan. Phexros faa irraanfatanii turan. Maaliif? Aadaa warra Yihuudotaatiin hidhamanii waan turaniif. Sana cabsanii Israa'el ishee jettu kashaafaa sana, manansanii ishee jettu sana qofaan ilaalu. Qaawwaa sana qofa keessa ilaalu. Sana keessaa baanan akka waan xuraa'aniitti, akka waan Waaqayyoon isaan dhiisuutti, akka waan jibbamaniitti waan of lakkaa'aniif Yihuudaa ishee jettu sana qofa keessa ilaalu turan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo karaa eenyu dhufee ilaalcha sana cabse isinitti fakkaata? Karaa Phaawulos isa ergaasaa namoota biyyoota adda addaa jiranii barreesse karaa sana dhufee cabse. Ani jedhe ergamaa warra Waaqayyootti hin amananiiti jedhe.
waan baay'eetu nu hidhee jiraarra. Waan baay'eetu nu hidhee jira. Oromoon Amaariffa dubbachuun barbaadu taanaan Amaaraa wajjin walii galuu hin danda'u. Amaarri afaan Oromoo dubbachuun barbaadu taanaan Oromoo keessa jiraachuu walii galuu hin danda'u. By the way, Amaarri baay'een yeroo baay'ee Oromiyaa keessa dhalatanii guddatanii afaan Oromoo dubbachuu hin danda'an, hin jaallatanis. Oromoo baay'een garuu calanqoorra taa'ee afaan Oromoo dubbata. Calanqoorra taa'ee aanooleerra taa'ee afaan Amaaraa dubbata. Oromoon isaan garuu aanooleerra taa'anii afaan Oromoo calanqoorra taa'anii afaan Oromoo dubbachuun jaallatan. Maaliif isa hidhame sana cabsanii ba'uu hin danda'an. Jibba kaleessaa, tuffii kaleessaa, ilaalcha kaleessaa dhiisanii ba'uu waan dadhabaniif jechuudha. Oromoo ati isa kaleessa sirra ga'e ishee qofa keessaan uummata ilaalta taanaan sana cabsitee baatee uummata keessa warra kaaniifis fakkeenya ta'uu hin dandeessu, guddachuus hin dandeessu, jijjiiramas fiduu hin dandeessu. Maal jechuu barbaadeen? Break the border, break the chain, go out, preach the gospel, share your love, share what you have with others. Waan qabnu hiruudhaaf, raabsuudhaaf, barsiisuudhaaf, guddisuudhaaf, mul'isuudhaaf isa nu daangessee jiru cabsinee ba'uu danda'u nurra jiraata. Darbuu danda'u nurra jiraata. Yesuus egaa inni gadi bu'e sun waan hundumaa gararraatti ol ba'ee maal godhe jedha? Ulfina isaatiin lafa kana guute jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ulfina isaatiin waaqas lafas guutuudhaaf hamma gadi ba'e waaqatti ol ba'e. Principle of Christianity. Ol ka'uu barbaannaan gadi bu'uu danda'u sirra jiraata. Ol ka'uu barbaannaan gadi bu'uu danda'u sirra jiraata. Isa gadi bu'ee sanatu, haleluuyaa, isa gadi bu'ee sanatu bantiiwwan waaqaaf lafa gararraatti ol ba'e ulfina isaatiin waaqaaf lafa guute jedha sagaleen Waaqayyo. Maqaan kee, tajaajilli kee, beekumsi kee, guddinni kee, waldaa kee, biyya kee, saba kee akka inni guutuu yoo barbaadde gadi bu'uu danda'u sirra jiraata. Gadi jechuu gad of qabuu danda'u sirra jiraata. Kana jechuun of cabsii xinnaadhuu wallaali namaa gadi ta'e jechuu miti. Wanta Waaqayyo sirraa barbaaduuf jecha gadi bu'i, gadi jadi baradhu jechuudha. Gadi taa'ii baradhu jechuudha. Natu caala, natu beeka jettee sagalee nu taaliin jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani Facebook irra dhiisaati waldaa kiristaanaa keessattuu lallabuun jaalladhu. Yeroo 7 na kadhatanii dhumarratti tole jedheen dhaqee tajaajila waldaa kiristaanaadha. Amma garuu uummanni keenya hundumtuu gara siyaasaatti waan deebi'eef, aktiivistoota faarsuutti waan deebi'eef, dhaabbata siyaasaa faarsuuf arrabsuutti waan deebi'eef, ijoollee baay'een jaalalli garaa isaanii keessaa ba'e dhagaan keessa guutaa waan jiruuf, lallabni keenya dubbiin keenya hundumtuu abaarsaaf jibba waan ta'eef wangeela as ba'ee dubbachuu kanan jalqabeef kanaan malee I don't like warri kennameef jira kun kanaan warri dibaman, kanaan warri guutaman, kanaan warri waamaman guutanii jiru. Isaan carraa kanaa waan hin qabneef achas ba'anii dubbachuudhaaf carraa kana aksesii kanaa waan hin qabneefan dubbachaa jira. Atuun afaan Amaaraan lallabee namoota baay'ina dhaggeeffata. Afaan Amaaraan garuu namoota baay'eetu lallabaa jira waan ta'eef Waaqayyo gooftaan maccaa isaanii eebbisu iddoo hundumaatti namoota baay'eetu isaan dhaggeeffata. Agartanii nama tokkotu dhaggeeffachaa jira. Namoonni keenya sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaafis booddeetti harkifatoodha. Waa'ee beekumsaa, waa'ee barumsaa, waa'ee jijjiiramaa, waa'ee guddinaa isa dhiisaati magaalaa keessallee jiraachuudhaaf, hojii daldalaallee hojjechuudhaaf uummanni keessa kanan jaallatu sa'a 1-2 baatee barahaatti galee ta'a. Cabsaa kana cabsinee ba'uu danda'u nurra jiraata. Kana cabsinee gara addunyaatti dhufuu danda'u nurra jiraata. Gara jijjiiramaatti, gara haaromsaatti dhufuu danda'u nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa inni ol kaafame waan hundumaa ulfina isaatiin guute kun iddoo hundumaa inni argamu waan hundumaarra inni jiru kun karaa hundumaa hojjeta. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Siin hojjechuuf, naan hojjechuuf, karaa hundumaa dhimma keenya raawwachuuf, waa'ee keenya fiixaan baasuuf, biyya keenya jijjiiruuf, lammii keenya jijjiiruuf inni waan hundumaarra, iddoo hundumaarra, nama hundumaarra, karaa hundumaarra hojjeta Waaqayyo. Gooftaadhaaf galanni ulfinni haa ta'u. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa
gadi bu'uutu barbaachisaadha. Tajaajilaa tokkoof yeroo gadi bu'u afurri waaqayyoo irratti bu'a. Gaafa gadi buutu ayyaanni waaqayyoo irratti bu'a. Humni waaqayyoo irratti bu'a. Ergaan waaqayyoo irratti bu'a. Dibanni waaqayyoo irratti bu'a. Yeroo gadi buutu, yeroo gadi jettu, yeroo gadi of qabdu, waaqayyoo irraa barachuuf, namarraa barachuuf tola yeroo jettu, ayyaanni waaqayyoo, afurri waaqayyoo lafa jirtutti si guutuudhaaf, si jabeessuudhaaf, si dhaabuudhaaf, si barsiisuudhaaf, karaa hundumaa baatee akka mul'atuuf si hojjechuudhaaf afurri waaqayyoo kan inni sirratti bu'u yerooti gadi jechuudha. Tajaajiltoota baay'ee dhuga ba'umsa isaaniin dhaggeeffattu yoo ta'e, ana Isuuzuudhaan deemee tajaajileera jedhu. Isuuzuudhaan deemanii tajaajiluuf isaaniif gadi bu'uudha. Ta'uu danda'a, konkolaataa manaa waan qabaniif ta'uu danda'a. Isuuzuurra taa'ee baadiyyaa dhaqee tajaajileera. Siree xeebaa, siree gogaarra rafee tajaajileera jedhu. Pooppootti biddeen nyaanne. Pooppoon baadiyyaa keessatti qoodaa ulfinaati. Magaalaa keessatti ijoolleetu kaakkaatti godha malee baadiyyaa keessatti qoodaa ulfinaati. Ittoon daaqqoo maal fakkaatu? Buuphaan keessa kan guute diimataasa keessa guutanii pooppootti nuu fidani. Hinkee caccabsinee haa xoofnee nyaanne, galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Pooppoo keessaa biddeen, pooppoo keessaa ittoon daaqqoo nyaanneera. Gadi bu'uun barbaachisaadha. Raazer Isuuzuudhaan deemanii tajaajiluun gad of deebisuu miti. Haala nuuf kenname hundumaatiin gaafa miillaan deemte, Isuuzuun deemte, waaqayyoo yoo gadi bu'uu kee erge guyyaa tokko carraasii kenne xayyaaraan deemte tajaajiluu dandeessa. That's nothing. Miillaanis deemi, konkolaataanis deemi, xayyaaraanis deemi. That's not your mother. Wanti guddaan ergaa waaqayyoo sitti kenne saba waaqayyoo sitti hime sanaaf bakkaan geessettamoo hin geenye isa jedhudha. Haala barbaachisuun geessettamu. Maaliif gadi bu'uun barbaachise? Gadi bu'uun warra gadi bu'anii jiran ol kaasuu nama dandeessisa. Warra gadi bu'anii jiran deemte tajaajiluudhaaf gadi bu'uu si barbaachisa. Uftuu lala taateennaan warra gadi bu'an ol kaasuu hin dandeessu. Rakkanne taanaan warra rakkatanii beekuu hin dandeessu. Quufaan ollaan midhaan hin bitu jedha Oromoon. Hin beelofne taanaan isa beela'ee beekuu hin dandeessu. Hin rakkanne taanaan isa rakkatee beekuu hin dandeessu. Yeroo hundumaa hin daarre taanaan isa daaree beekuu hin dandeessu. Dirqama rakkachuu qabna, beela'uu qabna jechuu koo miti. Waaqayyo gadi bu'uu karaa ilma isaatii nu barsiise. Isa gadi bu'e sanatu maal godhe jedha? Ulfina isaa waaqaaf lafa guutuudhaaf jecha waan hundumaa gararraatti ol ba'e jecha. Inni ati gadi buute, inni ati gadi jette sun waaqayyo akka inni gadi sitti jedhu godha. Ammati gadi jette waaqayyo gadi sitti jedha. Waaqayyo gadi sitti jedheennaan immoo yeroo inni gadi sitti jedhu waan baay'eetu waaqayyo irraa sirratti gadi harcaa, galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni waaqayyo irraa sirratti gadi harca'u sun immoo hundumaa gararraatti akkati wal jettee mul'attu si godha. Ulfinni kee akka ka'u mul'ata. Maqaan waaqayyoo ulfaata. Yesuusiif galannaa ta'u. Egaa kennaa adda addaa kennigaa asirratti akka nuti dubbifnu lakkoofsa 11 kaastanii yoo dubbiftan kennaa adda addaa kenni. Isa kaaniif ergamaa ta'uu apostol isa jennu, isa kaaniif mul'ata arganii himuu, isa kaaniif lallabummaa, isa kaaniif barsiisummaa, isa kaaniif eegdummaa kenne jedha. Kennaan iddoo adda addaa Roomee boqonnaa 12 irratti waa'een kennaa afuraa barreeffameera. Qorontoos 1 boqonnaa 12tti waa'een kennaa afuraa kennameera. Kennaa adda addaatu jira. Isaan kana waldaa kiristiyaanaa irratti kennaa ayyaanaa kana dhangalaase jedha. Waa'ee kennaa kanaa yoon barsiise barumsa adda addaa kutaa hedduu nu gaafata. Waa'ee kennaa isaati miti. Maaliif kenne isa jedhuudha kanan barbaadu. Maaliif kenne isa jedhuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kennaa adda addaa ulfina isaa mul'isuudhaaf kenne jedha sagaleen waaqayyoo. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hamma 10tti dubbifachuu dandeessu. Inni ofisaatiin hafuuraan kennaan ulfinaan waan guuteef warra isa hordofan hundumaa immoo ulfina isaa irra kaa'uu barbaada Yesuus Kiristoos. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dubbifadha. Egaa kennaan maaliif kenname isa jedhu tokkoffaa kennaan kan inni kennameef tokkummaa ijaaruudhaaf kenname. Kennaan Yesuus Kiristoos waldaa kiristiyaanaaf kennu tokkummaa ijaaruudhaaf. Tokkummaa ijaaruu keessatti maaliif kennaan hafuuraa kennama? Tokko hojii itti waamamneef nu qopheessuudhaaf kennaan hafuuraa nuuf kennama. Kennaan yuunitii keessa yookaan tokkummaa keessa kaafa jiraannu wanti adda adda nu godhu maaloodha yoo jettan kennaan. Kennaan ittiin tajaajilu
namni biraan ittiin hin tajaajilu. Isa kennameef hin tajaajila. Hundumtuu akka kennaa safara Kiristoositti jedha. Kennaan ayyaana hafuura qulqulluu namoota hundumaaf tokko namaaf jedha. Tokko namaaf kenname jechuu fi nama hundumaaf kenname jechuun tokko miti. Tokko namaaf kenname jechu jedhu individual gift jechuudha. Namni hundumtuu kennaa adda addaa qabaa jechuudha. Tokko namaaf kenname. Nama hundumaaf kenname jechuun ammoo kennaa tokko hundumaaf kenname similar gifts jechuudha. Kanan jedhu wangeelli tokko namaaf jedha. Lakkoofsa 7 irraa tokko keenyaaf akka kennaa safara Kiristoositti ayyaanni nuuf kenname jedha. Akka safara ayyaana Kiristoositti nuuf kenname maaltu kennaan hafuura qulqulluu. Isa kamidhanni lakkoofsa 11 irraa kan dubbistanii fi Roome boqonnaa 12 lakkoofsa 3-11tti yookaan Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 3-8 kan dubbistan kennaan hafuuraa sun namoota hundumaaf adda adda godhee waldaa isaan tokko ta'anii keessa jiraatan keessatti kenname. Egaa waldaan tokkummaa kiristiyaanaati. Kennaan hafuura qulqulluu ammoo adda addummaa hojii hafuura qulqulluu nu keessa jirudha. Adda addummaa hojii hafuura qulqulluu nu keessa jiru haa ta'u iyyuu malee kennaan kun maddisaa tokko galmisaa tokko maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kennaan hafuura qulqulluu yookaan kennaan ayyaanaa maddisaa tokko eenyutu kenna? Yesuus Kiristoostu safara ofiisaatiin karaa hafuura qulqulluu tokko namaatiif akka fedha isaatti kenna. Lammaffaa kennaan adda addaa kun egaa kiristiyaanota iddoo tokko jiran keessa akka isaan guutamaniif kennamaaf. Akka ittiin hin ranneef akka isaan iddoo biraa waan biraa barbaacha akka isaan hin deemneef kennaan adda addaa nama adda addaatiif kennama. Maaliif kenname kennaan kun? Qaama tokko cimsuuf, qaama tokko ijaaruuf, qaama tokko guddisuudhaaf kennama jedha sagaleen Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irraa yoo dubbiftan caaffanni hafuuraa jedha. Caaffanni qulqullaa'anii jedha. Hafuura qulqulluudhaan kan barreeffame kan guutame Waaqayyo keessa kan jiru namni Waaqayyo hojii gaariidhaaf akka inni qophaa'u, akka inni ijaaramu, akka inni jabaatuuf isa jabeessa, isa dhaaba jedha. Maaltu caaffanni hafuura qulqulluu of keessaa qaba? Egaa kennaan hafuura qulqulluu qophaa'uudhaaf maaliif qophoofna? Wal ijaaruuf, wal cimsuuf, wal guddisuuf, wal jijjiiruuf. Kiristoos keessa wal galchuuf, Kiristoos keessatti wal jajjabeessuuf, warra kaanii baanee ifa ta'uuf, warra kaanii baanee qoricha ta'uuf, warra kaanii baanee karaa ta'uudhaaf kennaan hafuuraa waldaa kiristiyaanaa keessatti kan inni dhangala'u nu qopheessuudhaaf. Tokkoffaa. Inni lammaffaan dhagna Kiristoos yookaan waldaa ijaaruudhaaf yookaan cimsuudhaaf kennama. Dhagna Kiristoos cimsuudhaaf. Dhagni Kiristoos egaa waldaa kiristiyaanaaf jedhee isinitti meera. Yeroo darbe egaa dhagna kana cimsuudhaaf karaa hundumaa akka isheen jabaattu qaama cimaa tokko lola waan qabuuf qoromsa waan qabuuf karaa itti dhufe hundumaa akka hin mo'amneef akka hin kufneef akka karaa irraa hin kaaneef kennaan hafuuraa qaama sana cimsaa jedha. Maaliif yeroo hundumaa qoromsa keessatti kufna? Maaliif mo'amna? Maaliif dadhabna? Maaliif abdii kutanna? Maaliif raafamna? Maaliif booddee deebina? Ayyaana Waaqayyoo keessa waan of hin galchiniif. Sababni isaa kennaan ayyaanaa jedha sagaleen Waaqayyoo dhagna Kiristoos cimsuudhaaf kennama. To strengthen the body of Christ. That's you and me. Nu jabeessuudhaaf, nu cimsuudhaaf kennaan ayyaana Waaqayyoo kennama. Namni kennaa ayyaana Waaqayyoo qabu egaa lolatti bahetti, wallaansootti bahetti, iddoo hundumaatti jabaatee dhaabata. Amanannaansaa cimaadha. Abdiinsaa jabaadha. Wanti isa raasu, wanti isa mitiqsu, Waaqayyo irraa wanti booddee isa deebisu hin jiru. Because ayyaanni Waaqayyoo cimsee akka inni dhaabatu isa taasisa waan ta'eef. Cimsuudhaaf, jabeessuudhaaf. Egaa nama keessaa mul'atu jedha sagaleen Waaqayyoo Qorontosa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kennaan ayyaana yookaan kennaan hafuuraa nama keessaa mul'atuu fi warra kaaniifis bu'aa akka kennuuf kenname jedha. Nama cimsa jedha. Nama keessaa jiruuf siif kenname yoo ta'e kennaan ayyaanaa kun simaaf bu'aa kennuudhaaf lammaffaa warra kaaniifis bu'aa buusuudhaaf kenname. Kanaaf dhagna Kiristoos cimsuudhaaf jabeessuudhaaf anaaf siin jechuudha nu cimsuudhaaf nu jabeessuudhaaf kennaan ayyaanaa kenname.
malee kennaa ayyaanaa jechuun namni tokko ba'eettiin jabina isaa kan mul'isu jechuu miti. Namni tokko ba'eettiin oraatorii ta'uusaa kan ittiin mul'isu jechuu miti. Namni tokko ba'eettiin aangoo jabaa qabaachuusaa, beekumsa jabaa qabaachuusaa kan ittiin mul'isu jechuu miti. Kennaa ayyaanaa jechuun anaaf siif nu cimsuuf, nu jabeessuuf, nu dhaabuuf kan nuuf kennamedha. Nu qopheessuuf, hojii gaariif, jireenya bara baraaf, fayyinatti waamamneef, jabeessuudhaaf, nu dhaabuudhaaf, nu qopheessuudhaaf kan nuuf kennamedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni sadaffaan kennaan ayyaanaa tokkummaa ijaaruu keessatti inni sadaffaan tokkummaa amantii cimsuudhaan ilma Waaqayyoo beekuudhaaf nama qopheessa. Tokkummaa amantii cimsuudhaan ilma Waaqayyoo beekuudhaaf nama qopheessa. Kennaan ayyaanaa. Kennaan ayyaanaa egaa akkan jalqaba isiniin jedhe kennaa ayyaana waldaa kiristaanaa keessatti arganne baanee dhannee ministirii dhaabuu jechuu miti. Kennaa ayyaanaa jechuun akkas jechuun maal isinitti fakkaate? Waldaa tokko keessatti yeroo dibaman namoonni baay'een kennaa hafuura qulqulluu yeroo argatan, kennaa raajii dubbachuu, kennaa mul'ata arguu, kennaa hojii dinqisiisaa hojjechuu namoonni argatan tokkichumaan luqqaanii waldaa sana keessaa achi ba'anii dhaqaniitu waldaa dhaabbatu. Kana jechuun maal jechuudha beektu? Dur yeroo ijoollummaa ulee wal qixa muranneetu loosoo taphanna. Loosoo ijoollee wallaggaa yoo dhaggeeffachaa jiraatan waa'ee loosoo beektu sirriitti. Loosoo muka karaa adda addaa darbanneetu muki sun iddoo tokkotti yoo tuqamu inni mo'ame muka nuuf dalga nuu galchaa jala loosna jechuudha. Yoo dadhabne muka keenya jalaa luqqifannee baana. Akkas jechuudha. Biraazer kennaa ayyaanaa jechuun bakka itti dibamte keessaa muka loosoo keetiin luqqifattee fiiddee bahuu jechuu miti. Dhattee ministirii dhaabbachuu jechuu miti. Dhattee nama walitti qabdee nama 5 ja'an iddoo waldaa jalqabuu jechuu miti. Kennaa ayyaanaa jechuun. Kennaa ayyaanaa jechuun waldaati keessatti dhalatte cimsuuf, guddisuuf, qopheessuuf, ijaaruuf, fayyaduudhaaf kenname. Kennaan ayyaanaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa inni arfaffaan tokkummaa ijaaruudhaaf kenname inni jennu kennaan ayyaanaa maaliif kenname? Akka safara Kiristoositti guddachuudhaaf. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hanga safara Kiristoositti guddachuudhaaf. To the measure of Jesus Christ. Hanga safara Kiristoos. Kiristoos nama hundumaaf hanga guddinaa beeka. Kennaan illee akkaataan itti nuuf kennamu kennaan ati baachuu dandeessuuf kennaan ani baachuu danda'u adda adda. Mul'ata ati baachuu dandeessuuf mul'ata ani baachuu danda'u adda adda. Dibata ati baachuu dandeessuuf ani baachuu danda'u adda adda. Irraa jala qaba jechuudha. Kennaan irraa jala qaba. Waan ati baachuu dandeessu. Kanaaf inni sagaleen Waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti gara Kiristoositti guddachaa adeemuun gara kennaa ayyaana nuuf kennameetti guddachaa adeemuun kan inni barbaachisu kana. Egaa kennaa miti kan guddachaa adeemu nutu gara kennaatti guddachaa adeema. Kennaan Waaqayyoo safara malee kennamaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Kennaan sun garuu amma ni hubadhe natti mul'ata. Amma ni danda'e naan hojjeta. Amma ni hubadhe naan mul'ata. Amma ni qophaa'e naan hojjeta. Ayyaanni Waaqayyoo yeroo jireenya koo irratti dhufu hamman dheebodhu, hamman gara isaatti diriiru, hamman of qopheessu sagalee isaatiin, beekumsa isaatiin gad of deebisuudhaan, dhaga'uudhaan, abboomamuudhaan hamman guddachaa laphee koo bal'isaa, ilaalcha koo bal'isaa, mul'ata koo guddisuudhaaf hamman carraaqu mul'atichi immoo na keessa diriirfataa deema. Na dhagaa sirriitti. Hamma kana nu keessa diriiraa deema malee Waaqayyo gaafa jalqabee kaasee supernatural power nu keessa waan gadhiisuuf waan itti daballu waan itti hir'isnu hin qabnu nutu itti guddachaa deema. Gara ayyaana sanaatti gara Kiristoositti ol guddachaa deema. Egaa ayyaanni Waaqayyo gara Kiristoositti guddachaa akka adeemnuuf nuuf kenname. Egaa guddinni kun dhuunfaadhaan hin guddanna, waliin hin guddanna. Ani gaafan guddadhu isa na biraa xiqqaate akka inni guddatuuf akkaataan itti guddadhen barsiisaa, gorsaa, karaa agarsiisaa jabeessaan deema. Innis hin guddata. Lama taanee warra kaan barsiifna. Ol qabannee maal taane jechuudha? Guddanna jechuudha. Garamitti guddanna? Guddinni keenya gara eenyuyyuu miti. Gara Kiristoositti. Gara paasteritti guddanna miti. Gara warran apostoliidha hawaariyaadha jedhanitti guddanna miti. Isaan hojiin isaanii nu guddisuu miti, bishaan nutti naquudha. Akkana jedhe Phaawulos, ani nan dhaabe Aphiloos bishaan obaase kan guddise garuu eenyudha jedhe? Waaqayyoodha jedhe. Waaqayyoodha.
Ani nan dhaabe, sanyiin facaase, nan dubbadhe, wangeela lallabe, lubbuun gara qalbii jijjiirrannaatti fide, Apholoos ammoo hin gorse, hin jabeesse, barumsa jabinaa, barumsa fayyinaa, barumsa guddinaa isaan barsiise. Maal jedhe? Ani nan dhaabe, Apholoos ammoo bishaan obaase, kan guddise garuu Waaqayyoodha jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara eenyutti nama guddisa Waaqayyo? Gara Kiristoositti nama guddisa. Guddinni keenya karaa hundumaa Kiristoosiin fakkaachuudhaan haa ta'u jedha sagaleen Waaqayyo. Karaa hundumaa Kiristoosiin fakkaachuudhaan guddachaa, guyyaadhaa guyyaatti of jijjiiraa, of cimsaa, of haaressaa deemna. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa tokkummaa ijaaruudhaaf ayyaanni Waaqayyoo nuuf kennama. Waldaa kiristiyaanaa keessatti ayyaanni Waaqayyoo kan kennamuuf tokkummaa ijaaruudhaaf, akkam gochuudhaan, hojii nutti kennameef nu cimsuudhaaf, nu qopheessuudhaan waldaa kiristiyaanaatiif ayyaanni kennama. Lammaffaa, dhagna Kiristoos cimsuu yookaan jabeessuudhaaf ayyaanni kennaan ayyaana waldaa kiristiyaanaaf kennama. Guddisu ijaaruu keessatti jechuudha. Sadaffaa, tokkummaa amantii cimsuudhaan Waaqayyoon beekuutti akka guddannuuf, akka beeknu, akka jabaannuuf karaa hundumaa nu guddisa sagaleen Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo, kennaan Waaqayyo jechuudha. Egaa ayyaanni Waaqayyo, walumaa galatti ayyaanni Waaqayyo kan inni nuuf kennamuuf to transform and to edify or to build, gara jireenya haaraatti nu jijjiiruudhaaf akkasumas nu ijaaruudhaaf nuuf kennama. Transformation, edification or building jechuudha. Ijaaruudha, ayyaana ijaaru, ayyaana jalqaba haala jirru keessaa nu baasa. Transformation jechuun haala jirru keessaa, jireenya jirru keessaa, sadarkaa hafuuraa keessa jirru keessaa, dadhabbii keessaa, dukkana keessaa, cubbuu keessaa, hirrina keessaa nu baasa. Transform nu godha. Just enlightenment keessa akka nuti gallu nu godha. Isa booda'oo maal nu godha? Edify yookaan building, sadarkaa sana keessa nu galcha, nu ijaara. Maal gochuudhaan? Nu qopheessuudhaaf, nu guddisuudhaaf, nu erguudhaaf, nu dhaabuudhaaf, nu jabeessuudhaaf, ija waan nurraa barbaaduuf kana godha Waaqayyo jechuudha. Isaan kun egaa gadi jabeessanii nama dhaabu. Ayyaanonni kun, kennaan kun gadi jabeessanii nama dhaabu. Barsiisan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessa afaan Oromoon isin barsiisa. Afaan Oromoon isin barsiisa. Haxaarota jechuun maal jechuudha? Haxaarota jechuun soba dhugaa fakkeessanii, jallina qajeelaa fakkeessanii, hojii dalgaa hojii qajeelaa fakkeessanii, namatti maranii, nama joonjessanii, warra karaa dhugaarra nama kaachisan, waan namni qabu nama harkaa warra butatan jechuudha. Eenyu? Haxaarota jechuun. Haxaarota kanaan hin dogoggorinaa jedha. Gorsa isaaniin, barsiisa isaaniin, isaan kanaan hin dogoggorinaa jedha. Haxaarota jechuun. Lammaffaa maal kaase? Haxxoota jedhe. Haxxee jechuun ammoo warra karaa kutanii si eegan jechuudha. Waan ati qabdu sirkaa ururu, si ajjeesuuf, si naaffisuuf, lafati akeekkattee deemaa jirtu sana akka hin geenye gochuudhaaf haxxee hidhanii si eegu jechuudha. Haxxoota jedhamu isaan akkas. Haxxee, haxaarii fi haxxee. Isaan kanarraa of eeggadhaa jedha. Achi keessa jiru gaa. Yeroo darbe isinitti meera Dimeetriyoos namichi jedhamu waaqa tolfamtuu Arximees jedhamtu qopheessetu warri Efesoon akka isaan waaqeffataniif karaa adda addaa dabballoota bobbaaseetu Phaawulos fa'aa ergamoonni warri kaan akka isaan rukutaman, akka isaan hidhamaniif haxaarummaadhaan, haxxummaadhaan isaan irratti ka'aa ture. Akkana jedhee isaan barsiisa. Isheen waaqa guddittii Efesooniiti. Addunyaa hundumaa irratti kan sodaatamtuudha Arxemiis. Isheen dubartii fakkeenyi dhagaa isheetii waaqarraa gadi bu'eedha. Isinitti meera. Biyya Eeshiyaa keessatti quraanni waaqarraa gadi bu'aa. Dhagaan bifa Arxemiis waaqarraa gadi bu'aa. Taabonni waaqarraa gadi bu'aa. Wanti waaqarraa gadi hin buune hin jiru dheer. Isaan kun haxaarotaaf haxxoota jedhee isinitti meera. Warra barsiisa adda addaatiin namoota karaa dhugaa, karaa jireenyaa, karaa Kiristoos irraa warra garagalchanidha. Of eeggadhaa isaan irraa jedheen. Yihuudoonnis karaa biraa, isaan immoo karaa biraa waan biraa barsiisu. Yihuudoonni biyya Efesoon keessa jiraatan warra Giriikoota amantii Yihuudotaa fudhatanii wajjin walii galanii barsiisa isaanii kanaan karaa irraa eenyu akkasin hin kaachifne, isa nuti isin barsiifne kanarraa eenyuyyuu akkasin hin dogoggorsine, eenyuyyuu akka karaa irraa isin hin kaachifne. Be careful ittiin jedhan. Of eeggadhaa ittiin jedhan. Kana gochuudhaaf egaa
ayyaana waaqayyooti isin barbaachisa. Ayyaana maal godhu? Ayyaana isin ijaaru, ayyaana isin jijjiiru, ayyaana isin gabbisutu isin barbaachisa. The grace that transform you, the grace that edify you, that build your spiritual life. Isa kana jedhe. Kanatu isin barbaachisa jedhe. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waldaa kiristiyaanaa jechuun maatii jechuudha. Maatii jechuudha. Maatiin immoo yeroo walitti qabu waldaa kiristiyaanaa. Waaqayyo maaliif institutionii kam caalaa waaqayyo meereejii keetiif keerii guddaa godha waaqayyo. Of eeggannoo guddaa kan inni godhu gaa'ila ilmaan namootaaf. Because waaqayyo biyya lafaa irratti jalqaba mootummaa miti kan inni dhaabe. Waaqayyo biyya lafaa irratti kan inni dhaabe waldaa kiristiyaanaa miti jalqaba. Waaqayyo jalqaba biyya lafaa irratti kan inni dhaabe gaa'ila. Gaa'illi ammoo taargeetiin seexanaa ammoo gaa'ila rukutuudha. Obboleessa koo gaa'ila kee cimsii eeggadhu. ትዳርህን አጥብቀህ ያዝ። የእግዚአብሔር ዓላማ ትዳርህን መጠበቅ ነው። የሰይጣን ኢላማ ደግሞ ትዳርህን መምታት ነው። ስለዚህ ትዳርህን አጥብቀህ ያዝ። የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ኢንስቲትዩሽን በዚች ምድር ላይ ትዳር ነው። ዋቀዮ አበንን ጀልቀበ ብየ ለፋረት ጣቤ ካዮን ዋቀዮ ጋይላ ጋይልሞ አከሸኒን ሶቾኔ መከሸኒ ሚጥቅኔፍ ዋቀዮ የሮ ሁንዱማ ከሮርፈቴ ከኒኒ ኤጉ ጋይላ ከሮር ዋቀዮ ጋይላ ሰይጣን ሞ ቅያፈናን ሰይጣናስ ጋይላ ብራዘር ጋይላ ከስሪት ተገዱ ወር ጋይላቲ ገልተን ኢላላዳ ጋይላቲ ገላ ፍለዳቲ ኢሬ ጎሮረ ሊቅምሳቲ ፍለኖ ስሬፈዳቲ ዋቀዮን ከረዳቲ ጋይላቲ ገላ ሰበምኒሳ ጋይሊ karoora waaqayyooti. Karoorri waaqayyo gaa'ila guddisu, gaa'ila eebbisu, gaa'ila ijaaru, gaa'ila gabbisuudha. Karoorri seexanaa qiyyaafannaan seexanaa ammoo gaa'ila rukutuu, gaa'ila maraachuu, gaa'ila diiguu, ijoollee bittimsuudha. Maaliif gaa'illi diigamnaan waaqayyo hin gadda? Gaa'illi diigamnaan waldaan kiristiyaanaan diigamti waan ta'eef. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa jireenyi keenya, barri keenya, umuriin keenya ayyaana waaqayyootiin control ta'uu danda'utu irra jiraata. To'atamuutu irra jiraata. Ani afaan Oromoo yeroo dubbadhu Ingiliffa sitti makuun jaalladhu, Amaariffa sitti makuun jaalladhu. Yeroo tokko garuu namoonni iddoo adda addaa jiran jecha naannoo tokko sirriitti waan hin beekneef darbeen keessa buusa malee afaanitti afaan adda addaa. Yeroo Amaariffa dubbadhu akkuma kana afaan Amaaraa, afaan Ingiliffa, afaan Amaaraatti makuu hin barbaadu. Beekaa ta'uu mul'isuu kun barbaadu jechuudha. Beekaa ta'uu mul'isuu akkasumatti Ingiliffa beekuun mallattoo beekumsaa Itoophiyaa keessatti. Gaambeellaa horattan garuu qotee bulaan Ingiliffa dubbata Itoophiyaa keessaa jechuudha. Keeniyaa horattan uummanni Booranaa baay'een isaa Ingiliffa dubbata. Keeniyaa irraa baranii jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru beekumsa miti kun. Beekumsi sagalee waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti qorachuudha. Beekumsi dubbii waaqayyoo keessa jiraataniitiin of ijaaruudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa inni kuni yeroo hundumaa jabeesse nama dhaaba. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Inni lammaffaan kennaan ayyaana waaqayyoo tokkummaa guddisuudhaaf. Inni jalqabaa ijaaruudha. Inni lammaffaa guddisuudha. Maal guddisa? Tokkummaa guddisuu. Tokkummaa guddisuu. Akkana jedha sagaleen waaqayyoo nan dubbisaa akkana jedha Efesoonuma boqonnaa 4 lakkoofsa 14 amma 16 nan dubbisa. Egaa nuyi si'achi jedheetu ijoolleen asiif achi rukutu warra qilleensa keessas namoota haxaarotaatiin namoota haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu jedheetu lakkoofsa 15 irraa akkana jedha. Kanaa mennaa jedheetu jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataanuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddanna jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara isa mataanuuf ta'e gara Yesuus Kiristoositti hin guddanna jedha. Jaalala dhugaa dubbachaa gara isa mataanuuf ta'e sanaatti gara Kiristoositti hin guddannaa jedha. Yeroo kana jedhugaa dafeen qabxee 4 lafa kaa'a. Isa jalatti jedhaga sagaleen waaqayyoo isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatu jedha. Lakkoofsa 16 nan dubbisa. Lakkoofsa 16 isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatu. Wal fudhachuu ayyaanni
wal fudhachuu, wal simachuu, wal baachuu, wal danda'uu jedheen gada dubbadheera. Akka nuti wal simannu, akka nuti wal fudhannu, akka nuti wal dandeenyu, akka nuti wal baannu godha. Maaltu ayyaanni Waaqayyo. Nama ayyaanni Waaqayyo irra jiru kaleessa loltanii har'a isinitti kolfee isinii wajjin haasa'a. Kaleessa dabarsitanii laattanii, kaleessa karaa hundumaa hamaa akkasin amattan akkasin jibbitan atuu beeku har'a jaalalaan dhufee isinii wajjin haasa'a. Maaliif? Ayyaana Waaqayyootu irra jira. Ayyaanni Waaqayyoo immoo jaalala. Jaalalatti nama guddisuudha. Jaalalatti jabeesse nama dhaabuudha ayyaanni Waaqayyoo. Namni ayyaanni Waaqayyoo irra jaaru nama simata. Nama simata. Na lolteetta jedhee mana kooti deemisiin jedhu. Na lolteetta jedhee na wajjin kanan hirmaatin kan konqooddatin siin hin jedhu. Ayyaanni Waaqayyoo irra jiraannaan. Ayyaanni Waaqayyoo immoo waan sadii badhaadhummaa Waaqayyoo sadii dubbadheera yeroo darbe. Badhaadhummaa araara Waaqayyoo. Badhaadhummaa ayyaana Waaqayyoo, badhaadhummaa ogummaa Waaqayyoo jennee waan sadii dubbanne. Badhaadhummaa kana sadan irraa hirmaate namni ayyaanni Waaqayyoo irra jiru araara Waaqayyoo badhaadhummaa isaa argee fudhateera. Ayyaana Waaqayyoo badhaadhummaa isaa argee fudhateera namni hafuura. Ogummaa Waaqayyoo badhaadhummaa isaa argee fudhateera. The reach of the Christ, the reach of the Christ warra jedhaman isaan kana. The reach of his mercy, the reach of his grace. The reach of his wisdom jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni ayyaana badhaadhummaa kana sadan the reach of Christ jennu kana sadan of keessaa waan qabuuf kaleessa arrabsitee biraa deemte har'a yerootti dhuftu brother welcome jedhe gammachuudhaan harka bal'isee si hammatee si fudhata. Wal simanna jedhaga bu'aan dhagnaa hundinuu jedhaga Kiristoos jalatti wal fudhatu jedha. Maal jechuudha? Obboleessi tokko tokko kennaanni tokko simata jechuudha. Sababii ani kennaa tokko qabuuf tokko baqachuu miti. Ankoo fudhatamuuf kan koo mul'atuuf waldaa keessaa wal baqatu yeroo baay'ee tajaajiltoonni. Namni tokko gaariitti kadhata taanaan inni tokko sana baqa deema. Inni tokko gaariitti lallaba taanaan bakka kun jirutti lallabuu hin danda'u jedhee dhiisee deema. No. Hundumtuu yeroo lallabu, hundumtuu yeroo kadhatu qaama tokko cimsaa. Qaama tokko cimsaa. Kennaan ayyaanaa buusaadha jedhee isinitti meera. Jointiidha jedhee isinitti meera. Anaaf siin walitti qaba. Isaaf ishee walitti qaba. Waldaa kiristiyaanaa walitti qaba. Dhagna tokko walitti qaba. Faankshinaali akka nuti taanu godha jedhee isinitti meera. Kanaaf inni walitti nu fiduudhaan Kiristoos jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu akka wal fudhatan godha jedha sagaleen Waaqayyoo. Wal fudhachuu, wal simachuu, waliin hojjechuu, wal danda'uu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana fida jedhaga Roomee boqonnaa 12:5 irraa sagaleen Waaqayyoo nuti jedhaga bu'aan dhannaa baay'eedha jedha. Buusaan dhannaa bu'aan dhannaa baay'eedha jedha. Nutis akkuma kana kennaa adda addaa baay'ee qabna jedha. Haa ta'u iyyuu malee jedhaga Phaawulos yeroo irra Roomeetiif yeroo barreessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee baay'ee namatti tolu 5 irraa dubbifadhaa. Nuti garuu jedha baay'ee taanee utuu jirru jedha Kiristoositti dhagna tokko nuti jedha. Baay'ee taanee utuu jirru kennaa adda addaa qabaannee utuu jirru Kiristoositti meeqa jedha tokko nuti jedha. Qaama tokko ijaarra akka jalqaba jenne gara Kiristoositti guddanna akka jalqaba jenne nuti jedha Kiristoositti tokko jedheetu baay'ee waan namatti tolu dubbata. Nuumtuu jedha walii keenyaa fi bu'aa dhagnaati jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nuumtuu jedhaga baay'ee taanee utuu jirru Kiristoositti qaama tokko nuti jedheetu isa booda maal jedha nuti jedha walii keenyaaf iyyuu raggaasaan badhaasaadhaaf, badhaasaan gaaddisaadhaaf, gaaddisaan kabbadeedhaaf, kabbadeen kiroosiidhaaf, kiroosiin allaaroodhaaf, allaaroon maammadiidhaaf tokkoon keenya maaloodha jedha walii keenyaaf iyyuu bu'aa qaamaati jedha. Yusi tokkoon keenya bu'aa qaamaati jedha. Fakkeenyaan isinitti hima. Harki koo kuni inni akka socho'u kuni atu gararraadhaa hin dhufu ta'eeti harki kun socho'uu hin danda'u. Garuu harki kun bu'aa qaamaa isa tokkoon buusaa isa kanaan kanatti qabamee jira jechuudha. Egaa buusaan qaama tokkoo fi harkaa fi quba yeroo walitti qabu, buusaan harkaaf quba yeroo walitti qabu lachuu wal gargaaranii maal gochuu danda'u? Sochoosuu danda'u. Harki kun kan inni waa qabuu danda'u nerve systemiin keenya, central nervous systemiin keenya ajaja sammuurraa fudhatee yeroo inni ergaa gara kanatti sochoosu hirreedhaan jabeessiti raasii jedhaan. Hirreen yeroo jabeesse raasu qubni kun socho'uu jalqabu. Akkas jechuudha gaa godaa dhufeetu
ajaja dabarseetu isaan kun akka isaan waa qabuu danda'an godhaa jechuudha. Waldaan tokko waa of keessatti qabachuu, eebba qabachuu, guddina qabachuu, jijjiirama qabachuu, mul'ata qabachuu kan isheen dandeessu bu'aan qaama walii galanii yoo hojjechuu danda'anidha. Come on now, Ethiopian. Kan nuti wal gargaarre biyya keenya, saba keenya gara guddinaatti, gara eebbaatti, gara jijjiiramaatti fiduu kan dandeenyu Amaarri yoo Tigree wajjin harka wal qabatedha. Oromoon Gumuzii wajjin, Oromoon Gambeellaa wajjin, Oromoon uummata Kibbaa wajjin yoo wal qabatedha. Sumaaleen Affaarii wajjin yoo wal qabatedha. Hundumtuu harka wal qabannee yoo sochoone yoo wal sosochoofnedha. Biyya kana keessa kan jiran sabaaf sablammoonni 85 walii isaaniitii fi bu'aa qaamaati. Dhagna qaama tokkooti. Isaan yeroo walitti dhufanii wal gargaaranii wal cimsan wanta jabaa uumuu danda'u. Addunyaa kanarratti eebba haaraa, fayyina haaraa, guddina haaraa argachuu danda'u. Oromoon qofaa duroomuu hin danda'u. Amaarri qofaa duroomuu hin danda'u. Tigreen qofaa duroomuu hin dandeessu. Kibbi qofaa duroomuu hin danda'u. Sumaaleen qofaa duroomuu hin dandeessu. Sagalee Waaqayyoo irraa bara yaa warra biyya lafaa, yaa dhaabbata siyaasaa, yaa aktiivistoota, yaa warra biyya bulchitanii sagalee Waaqayyoo irraa bara. Nuti tokkoon keenya bu'aa dhagna walii keenyaati. Buusaan keenya immoo jaalala, buusaan keenya immoo tokkummaadha, buusaan keenya immoo walii yaaduudha, wal danda'uudha, waliif obsuudha, waliif kadhachuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. So uummanni keenya egaa jabaatee harka wal qabate uummata tokko ta'e, biyya tokko ta'e, saba tokko ta'e biyya tokko ijaaruu danda'a. Uummata cimaa, uummata Waaqayyoo duratti jaallatamaa, uummata Waaqayyoo duratti eebbifamaa ta'uu danda'a. Sagaleen Waaqayyoo qeerransi buburree ta'uusaa Itoophiyaan immoo Itoophiyummaa isaa dhiisuu hin danda'u jedha. Buburreedha silumaan keenya. Buburreedha silumaan keenya. Buburreen qodaa gogaa tokkorra jiru garuu, gogaa tokkorra buburreen jiru garuu qeerransa ta'uusaa hin dhiisisuu jedha sagaleen Waaqayyoo. Zhingurgurinnatu የነብር ቆዳ ላይ ያለ ዥንጉርጉርነቱ መለያየቱን አይደለም የሚያሳየው ውበቱን ነው። ደቡቡ፣ ሶማሌው፣ ኦሮሞው፣ ካምባታው፣ ትግሬው፣ አማራው፣ በኒሻንጉሉ እያንዳንዱ ነጠብጣብ ነው በዚች ምድር ላይ የሚኖረው ለሀገሪቷ ቀለማት ነው፣ ውበት ነው። ይህንን ውበት አንድ ላይ ካጣመር ነው ከያዝ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አንዱ ለሌላው አካል ብልት ሆኖ ማያያዣው ደግሞ ፍቅር ሆኖ አንድነት ሆኖ መተሳሰብ ሆኖ መከባበር ሆኖ በምንጣበቅበት ጊዜ ወደፊት እንራመዳለን። ገረፉል ዱራታ ደሙን ኑራጅራት ከናንፈ ገረፉል ዱራታ ደሙን ከናንፈ በሬዱን ጅጅረሙን ቶኮተውን ጪሙን ኢሳ አላኑት ዳደቹን ጋባሰናዱፍ ኢትዮጵያ ጭምሱ ምቲ ኦሮሞዩ ጭምሱ ደደምኒያር ኦሮሞ ጭምሱ ደደምኒያር ጭምሱ ደደምኒያር ሰበምኒሳ ሱሚቱኑ ከሰ ፈጨ ጅራ ሱሚ ወልቆዱ ሱሚ ወል ዲጎ ሱሚ ወል ረትከው ሱሚ ደደባሰኒ ወል ይላሉ ሱሚ ከነቱ ጅራ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ሱሚ ከነ የሆኑ ከሳ ቡቅሴ አካ ቡአ ቃማት ወል ይላለ qaama tokko dhagna tokko Kiristoositti ijaarre wal qabannee deemnu taanaan we are nil homaa waan fayyannu miti. Akkuma kaleessaa teellaa fi innee kuna nuu gochuu didanii kana nuuf kennuu didan jenna malee kana godhannee kana raawwatannee kana ijaarrannee jennee warra kaaniif qooduu hin dandeenyu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Akkuma yeroo darbe isinitti himee namummaan hadursu kan jedhu gruupiin tokko Facebook irratti uumamee jira jedhee isinitti himeera. Isaan kun hojjettoonni wangeelaa tajaajiltoonni baay'een isaanii sababii koronaatiif har'a miindaa argachaa hin jiran. Ijoolleen isaanii beela'aa jiru, maatiin isaanii beela'aa jiru. Isaan kanaaf saantima walitti qabaniitu karaa hundumaa gargaaruudhaaf gruupiin namummaan hadursu Humanity First kan jedhu gruupii qopheessaniitu afaan Oromootiin namummaan hadursu kan jedhu qopheessaniitu qarshii walitti qabaa jiru. Isaan kana joinii goone hamma humna keenya hamma dandeettii keenya osaan gargaarre dhagna qaama bu'aa qaama Kiristoositti jiru kaleessa waliin tajaajilaa turre kaleessa irraa tajaajilamaa fayyadamaa turre gargaaruu dandeenya. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa Yesuus kunii jedha inni gadi bu'e kun waaqa irratti ol ba'ee samii fi dachee hundumaa ofii isaatiin guutuudhaaf jedha.
mootii ta'uudhaaf jechuudha. Ulfina qabeensa ta'uusaa mul'isuudhaaf, fayyisaa ta'uusaa mul'isuudhaaf, aboo hundumtuu gooftummaan hundumtuu kan isaa ta'uu mul'isuudhaaf. Yesuus biyya lafaaf waaqa ulfina isaan guutuudhaaf hamma gadi bu'e immoo ol ba'e jala sagaleen Waaqayyo. Mee information tokkoon isiniif kenna. Koronaa jechuun maal jechuudha? Afaan Ingiliffaa please dictionary dhaqaa ilaalaa. Hundumti keessan jecha koronaa jedhu dictionary dhaqaa ilaalaa. Koronaa jechuun gonfoo jechuudha. Zawud akliil ማለት ነው ትርጉሙ koronaa jechuun. Waan isin ajaa'ibu koronaan isteetii Wuhan jedhamtu keessatti yeroo jalqabaaf yeroo argameeti maqaan koronaa jedhamu kun kennameef. Maal jechuudha? It's going to rule over the whole world jechuudha. Biyya lafaa hundumaa irratti dhaqee bita jechuudha. Biyya lafaa hundumaa irratti dhaqee moo karaa bira koronaa jechuun aduuni qaamni aduu inni ala isaatiin mul'atu inni nuti pilaazmaa jennu ifni ala isaatiin mul'atu sun koronaa jedhama. Koronaa jechuun karaa biraa maal jechuudha? Light jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Akka ijoollee ifaatti of mul'isuudhaaf in jijjiiramu seexanoonni jedha. Egaa koronaan yeroonni bara 2019 Diseembar keessa biyya China magaalaa Wuhan keessatti yeroo jalqabaaf achi keessatti yeroo inni mul'atu maqaa kennaniif. Maqaa maal jedhu? Gonfoo, zawud, mootiif kan kennamu, iddoo hundumaatti kan kennamu jedhanii kaa'an. Karaa bira ring jechuudha. Qabeelaa jechuudha. Kakuu jechuudha. Kakuu maali? Kakuu bituu, kakuu kan ofii godhachuu jechuudha. Egaa kun atoonni biyya biraa keessatti hin mul'atiniti. Atoonni biyya biraa keessatti hin mul'atin isteetii tokkittii keessatti Chaayinaa keessa Wuhan isteetii keessatti yeroo inni mul'ate mootii jedhanii moggaasan. Gonfoo mootii Yenugus Akiliil jedhanii maqaa kennaniif. Sagaleen Waaqayyoo har'a kan nuti dubbifne inni gadi bu'e Yesuus Kiristoos iddoo hundumaa ulfina isaatiin guutuudhaaf jecha Waaqa irratti ol ba'e jedha sagaleen Waaqayyoo. Iddoo hundumaa irratti mo'uudhaaf gonfoon mataa isaa irra taa'e mootii ta'uusaa mul'isuudhaaf inni muudame sun Kiristoos qofa akka ta'e by the way har'a biyya koronaan hin seenin hin jiru. It was demonic prediction ture jechuudha sun. Biyyi lafaa haala kanaan fayyadame, seexanni haala kanaan fayyadame. Waan isin ajaa'ibu yeroo adda addaatti muuviin lama hojjetameera waa'ee koronaa. Muuviin lama hojjetameera. Waggaa 3 dura the contagious jedhanii hojjetan. Contagious jedhan waggaadhuma sana bara 2018 contagious kan jedhamu hojjetaniiru. YouTube irra galaalaa contagious kan jedhu yeroo adda addaatti hojjetameera. Namoonni miiliyoona 28 ol vaayirasii sanaan qabamanii yeroo isaan itti du'an. Asiin har'a Ameerikaa keessa namoonni miiliyoona 2 ol qabamaniiru. Warri ogeessi fayyaa garuu Ameerikaa keessa mootummaatu dhokse malee miiliyoona 20 ol namoonni koronaa vaayirasiin qabamaniiru jedhanii dubbatu. You see how much it is demonic? How much it is intentionally propagating everywhere? Seexanni jalqabee kan inni qindeesse, kan inni kaa'e, ilmaan namaa akka inni gara mana Waaqayyoo dhaqee jaalalli namaa akka inni bittimmaa'uuf, akka tokkummaan bittimmaa'uuf, akka amantiin adda adda cabuuf, miidiyaan adda addaa sababii qarshii hin qabneef akka isaan dhaabataniif, waldaan kiristaanaa diigamee akka hafuuf, hojjettoonni wangeelaa tajaajiltoonni ijoollee isaanii waan nyaachisan hamma dhabanitti amma isaan ga'aniif kan hojjechaa jira seexanni har'a. But impossible. Yesuus Kiristoos inkaa humni hamaan kun nurraa hin caba maqaa Waaqayyo gooftaa maccaatiin. Yesuusiif galannaa ta'u. Egaa Kiristoos jalatti dhagna wal simatu uumuudhaaf ijaaruudhaaf jedha. Lammaffaan bu'aan addaan argatame kun walitti akka qabatu gochuudhaaf. Yuunitiin kun cimee akka inni dhaabatu, adiheera akka inni ta'u kana gochuudhaaf sagaleen Waaqayyoo kana dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf qullubbii diimaa fudhattan yoo ilaaltan qullubbii diimaan hundee tokko irraati yeroodhaa yerootti guddachaa deema. Guddachaa deemeetu akka kanatti guddata yookaan raafuu maraa yoo ilaaltan raafuu maraan tokko isheetu jalqabeetu inni kaan dhufe irratti erregamaa dhufeetu hojjeta. Namni tokkummaa diiguu gaafa jalqabu shunkurtii namni quncisuu gaafa jalqabu jechuudha. Shunkurtii jechuudha qullubbii diimaa jechuudha. Yoo quncisuu jalqabdan hamma barbaada yoo quncistan inuma quncaa.
inuma quncaa dhumarratti waan murtanii nyaattan dhabdu jechuudha. Raafuunis raafuu maraanis akkuma kana inuma quncaa yoo irraa baaftanii inuma quncaa kennaan adda addaa jechuun akkasi walitti dhufa irraa baaftanii isa tokko gattanii isa kaan dhiistanii irraa fageessitaan caccabaa adda adda ba'a bittimmaa'aa deema jechuudha. Tokkummaan akka shunkurtiiti. Tokkummaan akka shunkurtiiti. Hundee tokkorraa dhufeetu hundee tokkorratti qabateetu walitti maxxanaa deema. Gaafa caccabuu jalqabu ammoo harki caccabsu inni bare yoo caccabsaa adeeme immoo adda adda ba'ee faayidaa kan hin qabne godha. Tokkummaa cimsinee eegu akka inni wal qabatu gochuu maaliin wal qabata? Jaalalaan wal qabata. Waliif yaaduudhaan wal kabajuudhaan waliif obsuudhaan wal jaallachuudhaan ayyaanaaf hafuura waaqayyootiin wal qabataa deema. Jireenya keenya keessatti isa kana cimsinee eeguu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Inni sadaffaan bu'aan tokko dhagna tokko yeroo walitti dhufu hin guddata. Bu'aan tokko dhagna tokkoof ka'umsa. Bu'aan tokko dhagna tokkoof ka'umsa. Yeroo walitti dhufu ammoo maal ta'a? Hin guddata. Hin guddata jedha sagaleen waaqayyo. Dhuma irratti egaa dhagni guddachaa adeemu jaalalaan wal cimsaa jedha. Dhagni guddachaa adeemu jaalalaan wal cimsa. Wal cimsu. Walii cimsu. Walii cimsu. Walii cimsu. Fakkeenyaaf gurri keenya xiqqoodha miti amma baalaansii qaama keenyaa eega. Dhaga'uu isaa bira darbee baalaansii qaama keenyaa eega gurri keenya. Harki keenya waa qabuu qofa miti. Akka nuti sirriitti deemnuuf miilla qofa miti kan adeemu. Brother, miilla qofa miti kan adeemu. Sammuutu dee ajaja. Harki yeroo nasiifachi deemu baalaansii keenya nama harka hin qabne ilaalaa baalaansii isaa eegeen adeemu. Harka tokko qabaatee namni gar tokkotti maaliif jedhee deema? Harki miilla gargaaree akka inni sirriitti adeemu godha. Bu'aan qaamaas akkuma kana. Kanaaf egaa akkan jalqaba jedhe kennaan ayyaanaa yeroo nuuf kennamu akka muka loosoo keessaa luqqifannee fiinnee baane waldaa ijaaruun nurra hin jiraatu. Kennaan sun iddoo dhaabate waan ijaaruu qaba, qaawwaa duuchuu qaba, hirruu guutuu qaba, dadhabaa jabeessuu qaba. Iddoo sana taa'e inni barsiisu ani barsiisan danda'a jedhee cabsatee dhaqee iddoo biraa dhaabuun irra hin jiraatu. Yeroo barsiisu isa xiqqaa guddisa, bishaanitti naqee dheebuu baasa. Isa inni Phaawulos jedhu ani nan facaase, Apholoos bishaanoo baase, Waaqayyoon guddisa kan inni jedhe isa kanaaf. Inni barsiisu bishaanoo baasa. Inni barsiisu bishaanoo baasa. Inni lallabu sabadee deebisa. Lallabaan miira namaa kakaasa, hafuura namaa kakaasa, yaada namaa qalbii namaa hawwata. Lallabaan barsiisaan ammoo jabeessee gadi dhaaba. Jabeessee gadi dhaaba. Inni raajiitti dubbatu immoo abdiitti hora, mul'atatti hora. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkasittiin waldaan kiristaanaa guutuu taatee dhaabatti, jabduu gaa taatee dhaabatti jechuudha. Yesuusiif galanni haa ta'u. Egaa tokkummaan keenya kan inni jabaatu akka waldaa kiristaanaatti. Akka garee waliin kadhatanii waliin faarfatanii wal jaallatanii waliin hojjetaniiti. Iddoo hojiitti ta'u, iddoo wangeelaatti, iddoo wangeelii lallabamuutti ta'u, biyya keenya, saba keenya, qomoo keenya keessatti ta'u, tokkummaan kan jabaatu yoo akka bu'aa qaama tokkootti wal ilaalleedha. Raggaasaan na gargaara, Taaddaseen na gargaara, Kiroos na gargaara, Abdurrahmaan na gargaara jennee gaafa yaaduu dandeenye maayindii sana yoo qabaanneedha. Kan nuti akka bu'aa qaamaatti wal ilaallu yeroo sana wal ijaarra, wal jabeessina, wal dhaabna, wal cimsina. Haasaan siyaasaa miti. Haasaan siyaasaa gara barbaadanitti haqaaquudha. Gara barbaadanitti haqaaqu miti. Dubbiin wangeelaa gara Waaqayyoo barbaadutti, gara Kiristoositti nama guddisuudha dubbiin wangeelaa. Yesuusiif galannaa ta'u. Waaqayyo egaa har'a jireenya keenyaaf ayyaanni waaqayyo akka nu barbaachisu, hafuurri waaqayyo akka nu barbaachisu, kennaan waaqayyo akka nu barbaachisu, nu ijaaruudhaaf, nu cimsuudhaaf, nu jabeessuudhaaf, tokko nu gochuudhaaf, nama gaa nama guutuu nu gochuudhaaf, qaama gaa qaama Kiristoos nu gochuudhaaf nu barbaachisa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa jabaanne ayyaana waaqayyoo dhimminee barbaaduu danda'u nurra jiraata. Hafuura waaqayyoo, kennaa waaqayyoo dhimminee karoora waaqayyootiif, ajandaa waaqayyootiif barbaaduu danda'u nurra jiraata. Isaan tokkummaa ijaarra. Isaan tokkummaa guddifna. Isaan Kiristoos keessatti walii keenya simachuudhaan, walii keenya cimsuudhaan, walii keenya baachuudhaan, walii keenyaaf kadhachuudhaan, warra kaaniifis
ofii keenyaafis bu'aa buusuudhaaf ayyaana Waaqayyoo, dibata Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo nu barbaachisa. Gooftaan maccaas naa eebbisu. Sagaleen Waaqayyoo guutuudha. Sagaleen Waaqayyoo mudaas hirruus hin qabu. Humna kan qabu jireenya namaa irratti kan hojjetudha. Galgala kana yeroo mana dhageessanii kaasaati Waaqayyo kennaa ayyaanaa naaf kenni jedhaa kadhadha. Kennaa ayyaanaa isa obboleessa koo na jaallachiisu, isa qaama Kiristoos na godhu, isa bu'aa qaama Kiristoos na godhee na cimsee na jabeessee hojii keetiif, maatii kootiif, biyya kootiif na dhaabu ayyaana kee, hafuura kee, humna kee naaf kenni jedhaa Waaqayyoon kadhadha. Inni jedha sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyoo kennaa isaa safara malee badhaadhummaa isaarraa warra hafuura qulqulluu isa kadhataniif hanga malee caalchisee dhangalaasa jedha. Siif kenna Waaqayyo. Haala kee miti. Karoora kee ilaala Waaqayyo. Tattaaffii kee ilaala Waaqayyo. Dammaqina kee ilaala Waaqayyo. Intentionii kee ilaala Waaqayyo. Waaqayyoon kadhadha. Waaqayyo ayyaana isaa hafuura isaa isiniif kenna. Maqaan isaa ulfaatu. Badhaadhaan si malee hin jiru. Hafuuraan badhaadha. Araaraan badhaadha. Ayyaanaan badhaadha. Ogummaan badhaadha. Karaa hundumaa badhaadhaadhati. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ilma Waaqayyoo gadi buutee erga gadi buutee waan hundumaa gararraa ol baate biyya lafaa bantiiwwan Waaqaa ofii keetiin kan guutesi. Iddoo hundumaa jirta, waan hundumaarra jirta, waan hundumaatiin hojjetta. Maqaan kee bara baraan ulfaatu. Har'a obboleessa koof sin kadhadha, obboleettii koof sin kadhadha. Badhaadhummaa kee irraa ayyaanni kee irratti dhangala'u, hafuurri kee irratti dhangala'u, kennaan ayyaana kee irratti dhangala'u. Sammuun isaanii, iji isaanii, qalbiin isaanii, lapheen isaanii humna abidda hafuura qulqulluun kan tuqame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin lafarra ta'an isa Waaqarraa argan, lafarra ta'an isa Waaqarraa hadhagaan, keessummaan jireenya isaanii, keessoon jireenya isaanii, eenyummaan keessa isaanii jijjiirame siin Waaqayyo Gooftaa guutummaatti of keessatti akka arguuf sin kadhadha. Ayyaana kanaan, kennaa kanaan mana isaanii akka ijaaran, biyya isaanii akka ijaaran, waldaa isaanii akka ijaaran, Gooftaa koo warra kaanitti si mul'isuu si agarsiisuu akka danda'aniif ani sin kadhadha. Akka malee, safara malee jireenya isaanii maqaa Yesuusin hafuura keen ayyaana keen guutuun jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf bara baraan ulfaadhu. Dhiiga Gooftaa Yesuusiin, humna Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa kaaseen jireenya isaanii haguuguudhaan dhukkuba hamaa kana jala, abaarsa kana jala, dheekkamsa jala kana isaan haguuguun isaan oolchuun jaalala kee haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Waan nu dhageesseef gaafa hundumaas waan nu dhageessuuf galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Ulfaadhaa, eebbifamaa. Akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu egaa sagalee Waaqayyoo warra kaaniif sheerii godha. Jireenya keessan irra deebi'aa dhaggeeffadhaati. Waaqayyo duratti of ilaala. Ittiin kadhadha. Waaqayyo waan haaraa, waan addaa isin keessatti godha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Egaa obboloota ko isin caalaa beekee miti. As ba'uu barbaadee miti. Ayyaanni Waaqayyoon manaa baay'ate. Sagalee Waaqayyoo san dubbisarraa amma furri qulqulluun natti dubbate isiniif iradheen. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo hundumaa akkan isiniin jedhu harka keenya dhiqachuudhaan vaayirasitti walaba goonu, kooronaatti walaba goonu, qalbii jijjiirrachuudhaan laphee keenya cubbuutti, sammuu keenya ceephootti walaba goonu. Gooftaan maccaan waa gargaaru. Bakka jirtanitti eebbifamaa. YouTube irran kaa'a. Subscribe godha, share godha. YouTube ko seek and dwell in Jesus. Seek and dwell in Jesus. Seek and dwell in Jesus. Kan jedhu YouTube ko keessa gala. Seek and dwell in Jesus. YouTube ko keessa galaati. Subscribe godha. Officially gochuun barbaada YouTube ko waan ta'eef subscribe godha. Waaqayyo Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Shalom.